Abaabila kooyaa shayee waggaan ga'e kanaanee. Abaabila kooyaa shayee waggaan ga'e kanaanee. Abaabila kooyaa shayee waggaan ga'e kanaanee. Birraan uummata Oromoo biratti bakka addaa qaba. Ganni dukkana jedhama. Ganni yeroo roobaa, yeroo dhoqqee, yeroo bishaan guutee firri gamaa gamanaa halaala taa'ee wal yaadu. Kanaaf Oromoon ganna dukkana bahee birraatti yoo ce'u gammachuu addaatiin simata. Keessumaa shamarraniif dargaggoonni addatti birraa sirbaaf taphoota garagaraan dabarsu. Sirboota yeroo birraa shamarraniin jedhaman keessaa shinooyyeen isa tokko. Bakka tokko tokkotti qunnii buqqifannaallee ni jedhama. Akka hayyoonni jedhanitti shinooyyeedhaan shamarran ergaa garagaraa dabarfatu. Karaa shamarranii fi dhiirri wal arguun bultii boriif wal ilaallatanis jedhama. Kanaaf shinooyyeen yeroo shamarran gadi bahanii bilisaan dhiiraan wal arguun wal filatanis jedhama. Aadaan kun sababoota garagaraatiin gidduun laafee turus baadiyyaawwan muraasa keessatti hafee yoo naga'e. Yeroo ammaa magaalota gurguddoo akka Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti deebi'ee ifuu eegaleera. Qophii kanaan kabaja ayyaana shinooyyee shamarran Amboo magaalaa Ambootti kabajan isiniif dhiyeessina. Beenquunni buqqifaan gurguddaa yaa'ee duume xixiqqaa guddifaanna. Beenquunni buqqifaan gurguddaa yaa'ee duume xixiqqaa guddifaanna. Shinooyyee qammee yaa masqalooyyee. Shinooyyee kabajuuf dura shamarran goodaa bu'uun qunnii buqqifatu. Waggaa waggaan nu geesse ayyaana waggaadha. Shinooyyee qammee yaa masqalooyyee. Shinooyyee tulluu gubbaa lalqammee haadha durbaa. Shinooyyee shishinoofte qammeen galaansi oofte. Achii booda mana namaarra deemuudhaan sirbanii maallaqaa fi eebba fudhatu. Abaabila kooyaa shayee waggaan ga'e kanaanee. 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 Maaliif nu jibbuuya gabbaaneen qonnuuya dhabbaaneen lolluuya kanaaf nu jibbuuya. Abaabila kooyaa shayee waggaan ga'e kanaanee. Iyyoo yaa abaaboo birraa yaadaan gulee. 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 Waggaa waggaan nu geesse
Iyoya babo biraya dangule. Iyoya babo asha makam bulte agota jabako. Iyoya babo asha makam bulte agota jabako. Iyoya babo imena tiko. Iyoya babo itille afte. Iyoya babo shitora brafte. Iyoya babo rafina jette. Iyoya babo amala rafa. Iyoya babo obona rafu. Iyoya babo kankara tafu. Injena sorajet, injena sorajet. Ya abba mana kana goftanas gorajet. Injena sorajet, injena sorajet. Ya abba mana kana goftanas gorajet. Injena sorajet, injena sorajet. Ya ada mana kana giftinas gorajet. Injena sorajet, injena sorajet. Ya abba mana kana giftinas gorajet. Adami shorte shorte, adami shorte shorte. Ya ada mana kana ya gifti akamolte. Adami shorte shorte, adami shorte shorte. Ya ada mana kana ya gifti akamolte. Adami shorte shorte, adami shorte shorte. Ya abba mana kana ya gofta akamolte. Adami shorte shorte, adami shorte shorte. Ya ada mana kana ya gofta akamolte. Sayana ya sayana dadarba farayana. Sayana ya sayana dadarba farayana. Ya mukada karada, ya mukada karad. Ilfini warakana kawen daradarat, kawen daradarat. Shukutin darabada. Shinoye ya shinoye, kameya maskaloye. Bishambola kuisa, bishambola kuis. Obbo warra walante kan chama chukulisa. Bishambola kuisa, bishambola kuis. Obbo warra walante kan chama chukulisa. Shutiya shuti seko, shutiya shuti sek. Obbo nu shalamu bisatini bukiseto. Shuteya shuti seko, shuteya shuti sek. Obbo nu shalamu bisatini bukiseto. Yabane gulufuna, yabane gulufuna. Gudati kawalante angafaf kutusuda. Yabane gulufuna, yabane gulufuna. Obbo warra walante angafaf kutusuda. Shinoye ya shinoye, kameya maskaloye. Shinoye ya shinoye, kameya maskaloye. Shamarran haala kanaan sirbaa erga mana namaa dhaqanii eebba fudhatu. Dhadhaas ni dibatu. Eebbaan booda nyaatatu dhiyaata. Iyoya babo biraya dangule. Iyoya babo biraya dangule. Iyoya babo biraya dangule. Mena diko inana dino ururu jete gudade jenna gurguru jet. Nakiya imeko gurguru man ururu waya. Iyoya babo dangule. Ya kadada disti irrangu batini. Ya gofta ya gifti adunya si kenne sirran fudatini. Iyoya babo biraya. Erga nyaatamee booda nyaata irratti hambisuun qonni buqqifatanii dhufan sana irra buusanii eebbisu. Waggaa kanas immoo akkasumatti utoo nu hir'isiin, utoo tokkoo keenya hir'ifne Waaqayyo walitti nu haa deebisu. Jiraadhaa. Akkasumatti sinaa jiraachisu, aadaa keenya nu haa beeksisu. Waaqayyo aadaa keessan sinii haa beeksisu. Aadaa keenya bareeda kana aadaraa keessan waliin geggeessina aadaa keenya. Waliin guddifnaa. Inni barumsa qabu barumsa isaatiin, inni ganzaba qabu ganzaba isaatiin waliin guddifnaa aadaa kana. Aadaan keenya dhokatee nu ba'umsaa baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee aadaan bareenni kun dhokatee hafuu hin qabusi. Dhokatees baga hin hafini. Jiraadhaa fayyaa ta'a. Jiidhaan nu jedhanii nu eebbisaniitu ijoolleen kun. Jiidhaan nu jechuu isaaniiti.
Qunniin kunis immoo bara haaraatti darbuu keenyadha kan ibsu. Dukkana keessaa ifatti ba'uu keenya kan ibsu qunniin kun. Qunniin kun hiika baay'ee qaba. Nageenya qaba. Jiidhaadha. Qunniin kun bara baraan iyyuu kan hin hafnedha. Aadaa Oromoo irratti waan hin hafnedha. Kanaafuu waan gaariidha. Nu eebbisaniiru. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Ni eebbisuu isaaniitiin Waaqayyo isaan haa eebbisu. Haa guddatan, haa mul'atan. Bara baraan akkasumatti itti fufan. Mana abbaa keenya obbo Baqqalaa Baay'ataatti argamna. Sila kana ta'eefuu aadaa keenya aadaa bade, aadaa dhokate, akkanatti calaqqisiifnee, akkanatti bareennee aadaa keenya kufee dhokate sana argisiisuuf baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Eebban itti fufaa Waaqni nu haa eebbisu. Nuuf galchaa, nuuf galchaa, nuuf galchaa, ufkaltiin kan Waaqaaf lafaa ta'u, biyyi keenya biyya nagaa ta'u, Waaqni jedhee nu taa jennu, biyyi keenya biyya misoomaa ta'u, biyyi keenya biyya nageenyaa ta'u, Waaqni nageenya keenya nuuf haa tiksu, nageenyi kan Waaqaaf lafaa ta'u, nageenyi kan biyya keenyaa ta'u, Waaqayyoon ani jedheera Waaqayyo haa jedhu. Waaqayyo bara haaraa kana bara guddinaa, bara mul'ataa, bara dagaaginaa nuuf haa taasisu. Waaqayyo nu haa eegu. Dimbarii keenya eegu. Raayyaa ittisa biyyaa dimbarii irra jiru keenyas Waaqni nuuf haa eegu. Biyya keenya Itoophiyaas Waaqni nuuf haa eegu. Waaqayyo akkanuma bara baraan akka kanatti aadaa keenya barree ijoollee keenya duuba keenya irraan dhufan nuti warra keenya irraa isa fudhannee aadaa keenya kana har'a iddoo kufee kaafne kana isaan immoo nu caalatti fufanii hojjetanii akka aadaa keenya kana addunyaatti beeksisa Rabbi nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa eegu, nu haa tiksu. Inni bahee nagaa naa galu, kan dhabe haa argatu, kan baratu haa fulla'u. Waaqayyo nageenya biyya keenyaaf haa buusu, nuufis nageenya haa buusu. Shamarran amma akkanatti dhufanii aadaa keenya mul'isan kanas nagaa ta'anii inni baratu haa fulla'u, inni hojjetu hojii gaarii haa hojjetu. Inni nageenya hin barbaanne nu haa dhiisu, biyyi keenya biyya nagaa ta'u. Bakkalchi milkee haa ta'u, bakkeen nagaa haa ta'u, kan adeeme haa galu, kan maseenee haa dhalu, kormi cirree haa ta'u, rimaan haphee haa ta'u, barbadaan sugaa haa ta'u, booruun gabbinaa haa ta'u, okoleen haa marmaartu, weessoon haa mandiitu, Waaqni tolee laftaa tolu, allayyaan siree haa ta'u, boolii dibdibbee haa ta'u, jaarsa haa bulu, dargaggeessaa sugaa'u, bakkeen riqituu haa ta'u, nabseen bultumaa haa ta'u, qoonqoon quufaa haa ta'u, arfaasaan rooban dhabiin, birraan asheetan dhabiin, nuti walii galteen dhabiin, horii kan horii haa ta'u, horiin kan abbaa horii haa ta'u, saaqaan harka abbaa haa ta'u, cufaan harka abbaa haa ta'u, adamoon deettii haa ta'u, duulli dannabaa haa ta'u, dannabni kan abbaa haa ta'u. Barri kun bara nageenya haa ta'u, kan gammachuu haa ta'u, kan argachuu haa ta'u, kan qaroominaa haa ta'u, kan guddinaa haa ta'u, kan barumsaa haa ta'u, kan nageenyaa haa ta'u, kan wajjin oollee bulluu haa ta'u. Waaqni uffata jaalalaa waliin nu ta'us, Waaqni bara nu qaqqabsiise, bara gerimmoo walumaan nu qaqqabsiisu. Dubaroo baga nagaan dhuftan, baga nagaan dhuftan. Waaqni sinaa guddisu, guddadhaa, jiruu argadhaa, jireenya argadhaa. Tulluu dhiiban dadhabe ta'a, burqaa waraabbiin dadhabe ta'a, ejersa meenyaa ta'a, qottoof dhagaraa dhoowwadhaa, waliinsuu kormaa ta'a, bu'aaf yaabbii dhoowwadhaa. Kan humnaan isin caalu ayyaanaan caala, kan ayyaanaan isin caalu humnaan caala. Hin wallaalinaa beekaa, hin du'inaa jiraadhaa, hin dhabinaa qabaadhaa. Afaan keessan nagaa dubbatu, sammuun keessan nagaa yaadu, biyya keessan irratti ana caala. Biyya caala, hundumaa caala, guddadha, mul'adha, jiruu argadha, jireenya argadha. Waa'ee yaaddan qaqqaba, kan yaaddoftan jalaa ba'a. Barri kun immoo hunduma keenyaafuu bara nagaa nuuf haa ta'u, bara araaraa nuuf haa ta'u, bara nageenyaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo wajjin oolchee nu haa bulchu, uffata jaalalaa waliin nutti haa uwwisu, akka nuti jenne Rabbi haa jedhu. Waaqni qee keenya nagaa, qee keessa ijoollee koo qee nagaatti baatan qee nagaatti gala, cufaa manaa gammada, jiraadha. Akkana sin eebbise, Rabbi sin haa eebbisu, Waaqni sin haa eebbisu, eebbi kan keessan haa ta'u, jiraadha ijoollee koo. Ya gooftaa ya giiftii addunyaa si kenne sirraa fudhatini iyyoo yaa baaboo birraa yaa daangulee. Maqaan koo Aadde Masarata Asaffaan jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Ambooti. Duraan dursa shamarroota ayyaana qaammee sirbaniin baga ayyaana qaammee yookaan bara 2015 nagaan isin ga'een jedha. Akkasumas uummata Oromoo bal'aadhaan namoota ayyaana kana hin beekne iddoo adda addaatti maqaa adda addaan beekamuyyuu ayyaana shamarran ittiin sirban shenooyyee jedhameen beekama. Akkasumas dhiironni kan sirban jira gophee wajjin kan wal qabatu masqala wajjiniin isa kanaaf akka magaala keenyaatti immoo kan jalqabsiisne ayyaana qaammee kanaan
uummata magaalaa Amboorra darbee Oromiyaa guutuurra Oromoo ijoollee dubarootaa ayyaana kana beekan hundumaa baga kan bara 2015 nagaan geessanii jechuun hin barbaada. Guyyaan irraa guyyaa kabaja ayyaana qaammeeti. Ayyaanni kun ayyaana dubaraati. Ayyaanota jiran keessa kan dubaroonni ittiin qunnii buqqifatanii qunnii sana galgala buqqifatanii manarra bulfatanii kana booda deemanii mana namaatti fuudhanii sirbanii kan qunnii sana namaa hiran jechuudha. Ayyaanni kun yeroo ammaa injiraata iddoo tokko tokko injira. Sirnichi dur tureera. Mirga dubartoonni ittiin fakkeenyaaf siiqeedhaan mirga dubartoota heerumanii yoo jenne shamarraniif immoo qaamee sirbuun dubaroota shamarraniitiif immoo karaa isaan mirga isaanii kabachifatan jennellee ibsuu dandeenya. Guyyaa isaanitti ganna turan sana keessaa ifa birraa qaameetti sirba yeroo isaan itti gammadan yeroo isaan itti wal argan yeroo dubaroonni kun itti wal ga'anii waliin sirbaa wal arganii jaalala isaanii yeroo isaan itti ibsatan ganna keessa darban sana yeroo isaan yaadatan dubaroota jechuun warra hin heerumne shamarran mana jiranidha. Yeroo isaan seenaa wajjin walitti sirbanii waggaatti wal arguu isaanii sana ibsatanii jaalala isaanii ibsatanii akkasuma immoo maatiin immoo dubaroota kanaaf beekanii guyyaa kennanii guyyaa isaaniitti jiru guyyaa shamarraniitti qaamee sirbu qunnii buqqifatan kana deemanii mana namaatti kennu. Dur akkuma ho'etti jiraadha kan beeknu kan abbootirraas dhageenyu. Haa ta'uutii garuu Oromoo iddoo jiru hin jira lallaafee waan jiruufi aadaan kun akka deebi'uuf dubaroonni kun sirbanii qaameen kun yaadatamee mirga isaanii shamarroonni kunis akkatti kabachiifachuu danda'an. Akkasumas immoo aadaa kana gaafa haadholiin keenya nutti himan laafaa ta'uusaa laafaa dhufuusaa nutti himu waan ta'eef isa kanaaf akka jajjabeeffamuuf akka waajjiraatti illee hojii kana jalqabne dubaroonni kun illee sirbaa jiru jechuudha. Eenyummaa uummata Oromoo calaqqisiisuu keessatti iddoo guddaa qaba jedhee kana yaada. Sababiinsa Oromoon sirna gadaa keessatti eenyumaafuu qooda isaa kenne hireetu jira. Isarraa kan ka'e immoo shamarran yeroo qaamee kan itti sirba yeroo itti mirga isaanii kabachiifatan illee ta'uu danda'a waan ta'eef hiika guddaadha qaba. Dhaamsa ni qabu aadaa bal'aa qabna. Aadaa bal'aa qabnu sana kabachiifachuu iddootti deeffachuun kan ga'e uummata Oromoo hunda waan ta'eef deeggarsa barbaachisu godhanii aadaa isaanii iddootti deeffatanii aadaan keenya guddaadha. Nama baay'ee ga'uu kan danda'udha. Waan baay'ee kan of keessaa qabudha. Dubaroota sirban kanallee simatanii yaadannoo aadaa sana jiraachuu aadaa sana bukkee dhaabbatanii deeggarsa barbaachisuun akka hojjetan dirqama haadha siiqee abbootii gadaa waajjira aadaa fi turizimii qofatu hin taane uummanni bal'aan Oromoon aadaa qabu qoratee isa qoratame sana immoo bakka hojiirra oolfachuun dirqama keenya waan ta'uuf kanuma ergaa dabarfachuun Qaameen jechuun bara lawwaxa. Qaamee jechuun waan guddaadha. Qaamee irraan kan darbe immoo gara masqalaatti deemna. Qaamee jechuun gara ifaatti deemtaa jechuudha. Maali? Qaamee jechuun uummata keenyaaf nuyiif kan farda bittu, kan mi'a fardaa miiccatu, kan gaachana kee walawwalatu, kan ittiin of eegdu jechaadha. Maal jedha Oromoon? Bofaa fi raachillee waliiniyyuu bulaa jedha. Ganna waliin baa jechaadha. Amma immoo bashannanaa jechaadha. Kanaafuu qaameen waan guddaadha isiniin jechuudha. Ayyaana qaamee jala geenye waan Oromiyaadhaa galata argatuuti. Nagaadha birraatti nu bari'ee galan isaan badini. Qaameen immoo aadaa keenyadha. Aadaa Oromooti. Aadaa Oromtichaati. Aadaa Oromtittiiti. Birraa geenye galan isaan badini. Ingicaa buqqifannaa. Jala bultisaa ingicaa buqqifannaa. Ingicaa buqqifanneeti lafa bulfannaa ashooshillaa hidhannaa shurrubbaa dhaannaa guutichaa hundumaa bitannee babbareenneet bariitusaa deemnee sirbina mana namaarra jechaadha. Mana namaarra deemnee in sirbinaa innaa sirbine inni kaan biddeen nuu laataa inni kaan birrii nuu kennaa inni kaan immoo dhadhaa nu dibaa in eebbifnaa in shubbisnaa in bareechinaa ishii heerumtu in faarsinaa in boochisnaan garaashii ammeessinaa in boochi bara uftuu heerumti gaa kadhatamteetti margitaa eeraa in boochisna sirbine sirbaan boochisna. Gooran tooree maaltu ishii yaraa ajooftu kana afaanaa dhormaa maaltu ishii baraasii ooftu kana birraa yaadaan guulee jenna. Sirnillee bakka bakkatti dagatameera. Amma akka
godina Shawaa Lixaa kanaatti bakka jira. Amma aanaa Dandii keessa bakka Abeebee Qeerransaa jedhamu aadaan kun amma ammaatti jira. Garuu namni gaafatu hin argamne. Eenyutu aadaa kana dheeressee obbo Araarsaa Sibiiluu, Nabsee Saanii Amaaruu, Zoogaa Boojaa du'anii badanii isaan illee akkatti du'an aadaa kanaaf du'an Zoogaa Boojaa. Waraana Dargiin itti gallakkiseet waraanni marseet waraana sanaan du'an wareegaman. Abbaan koo immoo Araarsaa Sibiiluudha. Biyyi hin beeka, mootummaan hin beeka abbaa koo. Amma sirna kana qabataniituma irreecha otoo hin gatiin otoo biyyi sun aanaa Dandii Abeebee Qeerransaa kun ganda baay'ee jalatti qabdi. Ammi sun baay'ee xirreeffata. Abbaan koo Araarsaa Sibiiluu sangoota 25 qalu, sangoota 20 qalu. Nama isaan gaafatu dhabame malee ammallee darbaniiru. Kana jira biyya keenya. Nyaatas qopheesseera, biddeena, daabboo tosheera, farsoo naqeera, daadhiin jira. Dhaadhaa kun qopheesseeraa fi alamiin kana caalu hin jiru kaa. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Hacaaluu Gammachuu duudhaa ganamaatti deebi'uuf aadicha cimsinee itti fufnaa jedhu. Mul'istuu Oromummaa keessaa inni guddaa fi olaanaan aadaa uummata Oromooti. Hayyoonni akkuma jedhan aadaan turtii yeroo dheeraa uummata tokko faana, saba tokko faana yookaan sabaa fi sablammii biyya tokko faana kan jiraatu, kan ture, kan jiraatu, sabni uummanni kan keessatti of argu, kunuunsa eegee dhalootatti kan dabarsu waan ta'eef Oromummaan nuun waan baay'ee nu dhaalchisee jira. Aadaa keenya ganamaatti haa deebinu jedhu hooggansi keenya olaanaan. Kun jechuun aadaan keenya ganamaa sirna gadaati, sirna ateeteeti, sirna uffannaati, sirna nyaataati, sirna cidhaati lakkaa'amee dhumuu hin danda'u. Har'a aadaa keenya gadhiifnee ammayyummaa nutti fakkaate haalli bakkaa bakkatti mul'atu Oromummaa keenya ganamaa waan nu dagachiise fakkaatus dhaloonni qubee qorannaa baroota dheeraa booda aadaa keenya bakkatti deebisuudhaan achi keessatti Oromummaan akka of laalu of argu gochuun kunuunsinee immoo dhalootatti ceesisuuf waajirri aadaa fi turizimii sadarkaa hundatti hundaa'ee hojii jabaa hojjechaa jira. Akka magaala keenyaattis aadaan Oromoo bakkatti akka deebi'uuf, irreechi bakkatti akka deebi'u, sirni gadaa utubaa Oromummaa waan ta'eef jabaatee akka jiraatu, jala bultiiwwan ayyaanaa akkaataa kaleessa Oromoon ittiin kabajaa dhufeen bakka keenyatti deebisnee akka kabajnu gaaf godhamu yaadamaa fi kallattii hooggansa keenya olaanaa Oromummaa keenya bakka ganamaatti deebisuuf, duudhaa keenya ganamaatti deebi'uuf hojjetamaa jiru ta'uusaa ifatti beekamuutu sarra jiraata. Birraa kana Oromoon nyaatawwan aadaa garaagaraa qopheessuudhaanis simata. Isaan keessaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti kanneen dhiyaatan kan armaan gadii fakkaatu. Maqaan koo Warqituu Riqitaan jedhama. Baga nagaan dhuftan, akkasin dhuftan nagaanaa dhufu, nageenyaa dhufu, aadaa keenya bareeda kana fiddanii dhuftanii Waaqayyo umurii dheeraa isin haa kennu. Inni baratu barumsasaa, inni fixe jiru haa argatu. Waaqayyo isin haa gargaaru. Aadaa keenya bareeda kana fiddanii dhuftan, akka bareeda kana fiddanii dhuftan bareedaa. Gizee hunda bareedaa. Ganna kanas baga nagaan nu baase birraatti nu dabarse. Waaqayyo nagaa isin haa kennu jedha. Sanaan booda nyaata aadaa keenyaan isinitti himaa tokko tokkoon maqaa isaanii jechaadha. Kuni qincee jedhama, garbuurraa hojjetama. Kun immoo nyaata aadaa Oromoo keessaa isa tokkoffaadha. Inni kun immoo cuukoodha, garbuudha. Waan tokko makaan qabu bishaan hin tuqu. Bishaan biraan ga'u qodaa isaallee yoo ta'e qodaa isaallee bishaan hin tuqu. Dhadhaa bichaan sukkuumama. Garbuu qulqulluudha jechaadha. Kun immoo ittoodha, irra buusa jedhama. Irra buusaa kuni aadaa Oromoo keessatti beekamaadha. Irra buufni, irra buusa. Dhadhaa fi ittoo intini malee homaan qabu. Kun immoo xaafii diimaarraa hojjetame. Kunis homaan qabu. Dhadhaa malee homaan qabu.
caccabsaa jedhama. Caccabsaadha. Xaafii diimaarraa hojjetamee bukaayeet otoo bukaayee irraan darbiin tolfama. Annaanni koffi jedhu jechaadha. Kun immoo dhobboo jedhama garuu garbuudha. Homaa waan tokkoon qabu. Dhadhaadhumaan sukkuumame. Dhadhaadhaa soogidda. Waan biraa homaan qabu. Kun immoo akkuma beektan daabboodha. Yeroo masqalaa qinceeniin hojjetamaa. Hin nyaatamaa. Ollaa waamaniitu ollaa wajjin nyaatama qinceen kun. Inni kun nyaanni inni kun yoomumayyuu nyaata keessummaan geggeessanidha kun. Nyaata keessaa nyaata guddaadha inni kun. Na keessummaan innaa dhufe firri jaalatan yoo dhufe intini irratti illee cidha irratti illee hin qophaa'a. Cidha irratti illee hin qophaa'a. Kunis immoo yeroo baay'ee namni kana yeroo baay'ee kana qopheessee illee nyaatu hin jiru. Iddoo qaba. Iddoon kana qopheessanii nyaatan jechaadha. Dhodhobboo kana. Namoonni baay'een hin qopheessan. Darbeeti caccabsaani. Abbaa warraa keenyaayyuu ganamaa kana caccabsinee itti kennineet yoo aannan jiraate aannan itti kenninaa aannan ho'aadhaanii qabee qoraafneet qabeedhaan itti kenninaa caccabsaa isaa nyaateet iddoo hojii isaatti deema. Caccabsaan kun waan gaarii. Ittooni aannan looniiti irra buusaa kan horiiti dhadhaadhaa. Irra buufni yoomumayyuu innaa masqalaa irra buufni kun hin qophaa'a. Irra buufni kun maal faana qophaa'a? Goommana, hollataa irra buufni kun iddoo lamatti qoodamee qophaa'a. Goommanaanis hin qophaa'a. Kophaa isaattis immoo irra buufni kun hin qophaa'a. Innaa ayyaana waggaa wal waamneet ayyaanni waggaa innaa dhufu wal waamneet ollaa keenya wajjin kana nyaanna. Kana dhiyeeffannee nyaanna. Egaa daabboo qamadiiti. Gizee hundumayyuu yeroo ayyaana waggaa kan tolfannuudhaan. Gizee hundumayyuu ijoollee keenyaafis qursii ilaalla. Gizee hundayyuu nu bira addaan baay'ee beeku. Kana fakkaataa kun hundumtuu looni. Horiin hin jiru taanaan dhadhaan hin jiru taanaan kun qophaa'uu hin danda'u. Saawwan maal saaggatu jedhu miti. Saawwan maal saaggatu, saawwan anaagatu jedhu. Kotteen siinii ta'a, gaafti waancaa ta'a, foon irbaata ta'a, kan ittiin bulanii gogaan waalluu ta'a kan irra ciisanii jedhu. Loon hin jiru taanaan kuniin hojjetamuu hin danda'u. Bishaan hin tuquka. Waan bishaan hin tuqneedha. Dhangaa bishaan hin tuqneedha. Jedhama kana fakkaata. Abaabila koo yaashee waggaan ga'ee kanaannee. 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 Abaabila koo kashi gombana durbamaa jibbu gatii lolama yoo yaa.